Ashama harka fuunee hordoftoota fi kabajamtoota Mulgeetaa Tuubii kan biyya keessaa fi kan biyya alaa jirtan nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa bakkuma jirtanitti isin bira naaf haa ga'u isiniin jecha Mulgeetaan maal qabattee dhuftoota viidiyoo gabaabduu hin qabadhee dhufe haati sabboontuu akkuma beektanii baatee ala jirti hoosiniin jedhu fooqii namaatirra jirti jechuudha. Sabboontuu barbaada deemtee balbalatti tajjufame ala balbala san jalaa banuu didanii akkasumatti achi gubbaarra teessi jechuudha. Amma garuu maaltu mudate haadha sabboontuu hoo jettanii oduma achirra gubbaarra teessuu qorri qabee dhukkubaa jira siniin jedha. Dhugaa rabbii waan baay'ee nama gaddisiisu jechuudha. Odoo intala ofiitti deemtuu kan ofiitu dhabaa jirti. Inna hame dhugaa rabbii waan baay'ee nama gaddisiisu jechuudha. Mee haadha sabboontuutti du'aa godhaa fi waaqayyo ilmoo ishiitillee nagaadhaan taa deebisu jedhaanii fi ishiillee waaqayyo siyaa fayyisu jedhaanii siniin jedha. Dhugaa waan baay'ee garaa nama nyaatu waan baay'ee nama gaddisiisu garaan haadha eessattuu jechuudha. Dhugaa rabbii beeku ani bakka maal jedhee isinitti himu jechuudha. Kanaafuu du'aa godhaa fi haadha sabboontuuti na dhukkubaa jettee jirti. Mee viidiyoo ilaallee walitti deebina na wajjin tura. Walii gadi bakka hin jiru ana hin jiru bakkumaan guyyaa dhiyoo asumaan jira asii hin baane hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya viidiyoo isin maruu hin dhaqqabne maaliif dubbiin kar tokkootti wanni godhatte natti fakkaatte hafuura dhagee Mustafaan na fakkaatte hajjii qorraarraa akkuma isi nama hamtuu na godhaafis firraa hin eenye fakkaanaan hin shakkine du'aa hin godhaadha ammishee dubartii wayiitiin walii galee maallaqa barbaada mee isa kana gaafadhaadha jennee Mustafaan keessaa baasanii irraa hajjii qabnes hin jirtu. Suuni kan ani hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa hagana dhagahee maaltu rakkaatu akka dhagahee arra keessatti bakka kanaaf gaafatan fayyattee namni badaa sababaas barbaada bakka dubbisi barbaadeen fi kabajamtoota kiyyaa itti xiyyaafisi ammayyuu kanatti saniif taa'uu hin danda'u tana na dhukkubaa naaf qabamee mana seeratti na dhiyaatee qabbana gaafamus qabbanaanis dhahee hajjiidha hajjiina dhiirri Haji bayu fi deema anis asirratti nafu qorri qabbantiin harkatte alhamdulillah rabbil alamin cinqattee hubaa takka hundayyuu ni fayyadi lafti gaafaatona xiqqaatu qorachiisa eegaan hangalaa fuula dhagee akkana waan biraa sarara siyaasitti dhokachuu taa'uun kiyya kuni bachuudha maaliif akka inni maallaqa irraa buufatu dhabee nama maallaqa isaaf buusu dhabee afaan kana dhufee kan walitti jedhee ka'ee hulakkaan dhageette ani maallaqa hajji mana seeratti naaf dhiyaatee seeroo maallaqa naa kan ta'an bakka seen jirtu hafuura siif heerri jiru jedhee akka horii loon raarota oolutti namni waa wal godhuufi miti namni seeraa fi heeratti akka aadaa Oromootti manguddoo jira seeratti. Waan baay'ee nama gaddisiisu waan baay'ee jechuudha. Raawwatamni raawwate hajjiini maaliif inni obboleettiin qabu haadhaan qabu kan hajjiini waan baay'ee nama gaddisiisu gocha addaatu hojjate ilma namaa jechuudha. Kalaas amanuun hin jirtu. Bakka akkuma bineensa wal eeggachaa wal jiraachuudha malee jechuudha. Ilmi namaa kun waan akkanaan irratti yaada kun gocha akkanaan irratti yaada jedhanii yoo ofirraa odoo yaadiin waan akkanaa kun namarratti raawwatamu dhugaa rabbii baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Hajjiin waan hin taane haadha sabbootu irratti hojjete intala ishii jalaa fuudhee haala gaatti kennee birrii gaafachuun dooraadha. 300 gaafachuun dooraadha achitti jechuudha. Dhugaa maalaa jedhani ilmi namaa kalaas birriidha jedhee lubbuu namaa hin baasaa hajjiin birriidha jedhee sabboontuu halagaadhaaf laate jechuudha haadha jalaa. Dhugaa waan baay'ee nama gaddisiisudha. Du'aa godhaa fi